لجوان تنفسي عفيف فتال مسكنا عفيف فتال وداسي Maatii Waaqayyoo akkuma argaa jirtanii hojii babbareedaa jira. Ammallee ijoolleen xixiqqoo gara fuulduraatti abdii guddaa qabanii guddatoodha jedhamanii eeggamanii dhufaa jiru. Kanaaf gaaffii qabdan yoo jiraate ammallee bifa dandeessaniin na gaafadhaan isiniin jedha. Isinii deebisuudhaafis qophiidha. Hundum keessaniyyuu zeemin jedhinaan isiniin jedha. Egaa Tasfaa Istuudiyoo hadaraa keessanii bifa danda'amuun keessumattiyyuu warroonni subscribe gurguddaa qabdanii description box keessan jala yoonaa keessan baay'ee natti tola. Maaliif ganaa guddata YouTube'n kuni ganaa guddaa hojjechuudhaaf abdii guddaan qaba. Haala adda addaatiin immoo tokkichumaan kaanii guddatuun nama rakkisa waan ta'eef namni yoo nama gargaare baay'ee gaarii yaada. Bifa danda'amu share naa godhaa. Amma kiristaanummaa waliin wal jabeessuun wal gargaaruun waan gaariidha. Kanaaf hadaraa keessan na gargaaraa isiniin jedha. Gaaffii qabdaniif immoo koomentiin jira, koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu qophiidha. Kanaaf hojii baay'eetu jira kan nama gammachiisan kan namatti tolan hojii baay'ee ilaaluu dandeessu. Kanaaf gaaffii qabdan na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Ammallee maatii Waaqayyoo na gaafadhaa isiniif deebisuudhaafis qophiidha. Hundumti keessaniyyuu na gaafachuu dandeessu. Hadaraa keessan namni babbaayira maal taatanii share horii godhaa dhugaa rabbishi. Namni baay'een babba'aa jira, baay'een babbadaa jira. Share horii godhaa. Shoojii tokkichaan sina feeraa maarifa tokkichaa. Maarifa tokkichaan sina feeraa. Warreen na dhaggeeffatanii mara faaruu baay'ee babbareeda ta'an dhaggeeffachuu dandeessu. Warroon hin seenne garuu uumatiin gochuu hin danda'u bakka. Ani saareedha waan ta'eef jechuudha. Amma nama lama qofatu na dhaggeeffataa jira.